namni Muhammadon kasareen Muhammadon ticheetti giisi qofa fagabse la ingi jedha jirte hal kana chikesaaf wajjo itti amatun dala gonor kiyara keessa duradu balle beekama gaafite gosin tatakkana tanni fayyan duradu ban kiyara keessa bolees fayya mali amma gada ber qatimto beran jala kana deeme sheekon ustaadi kenne tutan manaamina qur'aan diini rabbi aqozu billah mali jedhu kunni mali beeta guutun isi warra huddun darasaar kayru kino dhugaa sittima dhaquma rabbi si jala sarre maliifi tinfaashe takka dubbattee na osi darbayranii rakkatte kaayisiin achi deemu huddu achira fuulla achira huddu achira kam gooti eega imo kin jechuun isi daruuriidha huddu isi san achi gabbarti rabbiin isi huddu san lagama dura sima me alla ma takkatti ma imo harka lelite na woni sun akka huddu fuulli isi achiru beek eega osi darbayranii akkam gooti osi darbayranii amma dalaala sirraa iyyu kunni bacharra fuula qullaan iyyu huddu achiin qaban akka fedhanii arrabsan akka fedhan godhanii amma beerran achi gubbaa ija hidhatee taa'u sani halkan irraa mulqanii handhuurri isaa kun obboleessa asuma gommaa tiraakterii fakkaata daalleen isi qullaa as baatee fuula akkasi itanaa bultee harma kaga galchite akka waan hubboo wii garagalchituuti dayyib kana gandar biraa wadhanii secherkirii beekannoo godhanii stop jedhanii dagatti kalas aadee jedha waa meeqa jira seetti dhiiroo maal warbisi allah an barkuma qaba wallahi billahi harkuma qaba baarmee lama qaa jira beerran abboo kan beeka qubatamaan kuma dibbalam kuma shantame irraa naqan sifuuna jedhanii isin qofforaa kana barattee qur'aana jala dhokattee achi uf diiddi badabboonti silaa duriyyeen baqa wanni nu dhaggeeffadhu Bashiir wanni nu godhaa jirru bareeda miti maal godhaa jira beekta akkamitti dhahaa jirra nama gara irratti markasa irratti dhufee 30 kenna jedhe namni rakkoo qabu si namni ka fedhe keessa 500 yoo kennite wanni dakala hin jiru bootana malee akida jirama wanna akkasitti shahaada qabatte qabbu'aa jirti warra amiira dubbatu risko ma sunu yinjiru dalil mallaka kenna jedhu dalil mallaka kenna dunjiru barragama tasan irra dubanna markasa du'aa itti goona waan isaa ga'u kennu shari'aarraa ka jiru maali wanni isaanii ga'u kennu akka aalimni biyya kennan beetani sheekan beetani sheen waan isaa ga'u fudhatama makiina so akka wala fedhanitti guurani makiina meeqa qaba namni maara meeqa qaba namni rabbiin sodaata sheen biyya kenna kunniin barattoota maafiyaa ka gartee takko ka wanti hin beekne jechuudha katakku darasana ka wanti maali beekte buleeso beerran biyya arabaa kan argatanii kuma 25 irraa naqatee ka wanti macheesse laaptooppii dachaatee darasaan xoroshooyyuu guyyaa lama sadiitti buleeso cabsaa takka itti kennan amma lufti adama keessa buleeso suufa uffattee kaarabata arraba si baafte achas imura wal baate jechuudha Ustaz Umar kota sena sheeticho iyyaalka akka keessaniitu jira kun Bashiir kan jedhu sheek Qadir qaman qabduu miti amma fakkeenyaaf sheekni kan nama barsiisuuf rabbiin nama barsiisaami rabbi irraa argachuufi waan isaa ga'u kennuuni imata awwanna isaa ga'u beeta amma warra madhabaa tokko jira imaamu Shaafi'ii Ahmad warri jedhamu يجوز الاستئجار بدون الغنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمني وان إساقه فرأتون إما جيرا شريعة كيست أحسن ما أخذت بكتاب الله رسول عليه الصلاة والسلام وان إسنيقه فرأة جدا مالي دروم ما الآف مكينة بتاتوف من إجارتوف دنيا ما قرتكم عشان تم ديدما فرتما هنك برباد سرلا قديك أن كان غري ولك أبني لا انتو أنا ما كان أقول لك بريء زي هذه يا أنا اللي كجدار كذا هم يو نمني سرقتها تأ دكما نينغرغاتا دكما نمو ماتو أتو فايدة كتير مكين مشيك عالم بيكينة تنبيتو إلى عالم بيكينة نتفكرين من آخر علمتي يا يوسف شرو برادي ما علمتي آخر علمتي يا كتاب نبكيت تنابه حاج يوسف شرو يجوني لقيتني بيتنا ما ميدي رجلو تكتكني كلام ربي كي يكخدي وان إساني جو قفا كنا ملء وان إساني جو من إساني وان لفقته في وان دادا ملء مكينا لما سدي أفرن كبد وان إنفين جدا إنفين بربانو جدا يرو كيسة مالي أما لوستان نوعي كي ينما قافتني مالي بري إنفينو ربي بياك يا ما إرانو قافتا وان جئتو توسان كيسة جرا ملء ورقو يا بلويسو رقا ربي ستي ما ناجي يوسف يوسف جروچون نما حاجي محمد سعيد نمني جدمو بكما اساسا كيسا نما دغيتك ربي دوتن امر تاني مالي نمني سنغدا نمني اما مقاسي دوكون اساسا كيساتي درسا كما تكو دبشم بكتكت بوليسو افناني كدا غوس ميسا سيغلا وروت ماكينه قبوتو شيتي جسن راقرا
mana qulfee akkanatti dhiqeetiin Haaji Muhammad Sayyid akkanatti achi kenne gaafsanan mana wajjin ijaar kallattii beekan mana isaanii kallattiidhaan jechuudha kitaaba keessa irra yeroo san warri kunniin maali gahee isaanii gahu qofa fudhatu malee osoo har'a makiinaa fudhannuu bitaadhaniini makiinaan reeffaa adda jirti kumbaaneeriin lafa qotuu addatti jira manni madrasaan jaami'aan addatti jira gahee agartee ummanni asaasa sun qabu warra keessa beekutu beeka malee tu waliin beektu akka achi baane nun beektu ambar takkattiin isii akka eessatti akkan qara hin beekani eessa diiniin eenyu sheeka eenyu akka takka baradhe ilmi akkamitti mataa ilma namaatiin raasee ilma guyyaa carqee uummata irraa guuru kana kullattiidhaan nama gartee beeku beeka malee tu waliin beektu tultullaan garuu immoo maaliif kana siin jechuu danda'e aalimni kagana gahu kunuyyuu wallahi rabbicha qabanii waan xiqqoo fudhatan eessaa baatee darrisaan fuudheen tunu boleessoo ka yaa rabbi irranitti nagaatiin osoo waa takka xukmii takka yoo namatti taasine waan kitaaba kiyya irraa waan hin been rabbii kee akka akkama jinniin irraa qabutti iyyitu yoo xiqqoo misaan itti seenee jedhu boleessoo eessaa Atillee akkasiin jedhiniiti bibi. alwaati Arbaatiin siin. udaan ko maal caccabdu maal beektaaf beeloftuu darbannoo darasaa gaggaaruuf deemte beeloftuu kanaafi wanna mallaqa waan isaanii ga'u qofa malee shari'aan dhoggiteerti obboleessa kiyya shari'aanii waan isaanii ga'u malee inumaa rasuulullah alayhi salatu wasalam hadiisa biraa keessatti maal jedha man ibtaga alcilma bicaradi dunya lam yajid riixa aljanna namni addunyaa tana cilmii rabbiitiin addunyaa barbaade hafuuruma jannataatuun argodha seenuu dhiisi hafuuruma ila seenuu ka seenuu bar waan biraati seenuu miti hafuura jannataan argodha addunyaa argattuuf jecha namni qaraasu addunyaa yoo dhabee namni agartee nama baasu namni markazaa nama argu namni harkaa namaan dandeen namni agartee waa meeqa jira obboleeyyanti waa meeqa jira sigaleera amma warri rakkataa jiru gada Muhammad warri rakkataa jiru warra koree isaanii qabu jira mallaqa warra guuru warra shamara haganaa wali sii qaba birrii akaawunti kiyya naqannee hagana nagaa wanna akkasii beekaa gadaa maal jetta namni maan hin qaree amma warri ishee koree hattoolee sanii hidhattee innaan birrii haganaa yoo birran oli sii isinii qaba birrii haganaa akaawunti kara naqadhee haganaa kiritan jenna walii galtaniituma saamtanii ati birran fidda inni achiin irraa gadi dhiqa galgalli du'aayi muhaadara assalaamu alaikum umateera birrani siigalaa wanni akkana akka hojjetamaa jiru beetaate waa meeqa jira boleeyo waa meeqa garaan nu gubate aboo meedhii isaa isin quban qabdani bar quba qabaan antabatti wallahi billahi wanni an jibbu darasaa hattootaaf sheekotaa duniyaa tana keessa waan rabbi akkana dhibbisuuf hin boku akka isaan hin danda'u mii waan isaan dalagan beeka baramu waan isaan dalagan bara shira isaan xaxan baramu akka waan jannataaf azaabni harka jiru bar ufiyyoon rabbiin hin sodaatani ufiyyoo mee tokkoffaa haadha manaa rabbiin tole jechuu waajiba godhe rabbiin rasulullah alayhi salaam waajiba godhe haadhaaf abbaa irraa akka agartee haadhaaf abbaayyuu abbaan gaaf kaan intalattee agartee inni agartee yeroo sadi gaafattee du'ee jennaan sababii ati amri abbaa manaa kee tole jetteef jaarsa kee jannata rabbii abbaa kee jannata siise rabbii rasulullah alayhi salaam amri haadhaaf abbaatu amri abbaa manaatu caala jedhee waajiba godhe qur'aana qara'uun hoo fardul kifaayaadha waajibaa miti waajiba namni tokko yoo qara'ee isirraa geeffamu abbaa manaa tole jechuun hoo fardul ayni dirqama situ tole isa jedhaniiti isantu tole jedha ta abbaa manaa san dhiisanii bilookii godhe jedhaniini markaza keessa taa'e quraana qaraa jedhiini bilookii ofirraa godhe jedhanii tayyibee isaa fudhatan hadiis akkasii garamii fuudha isaa itti bayan namni waajibni qur'aana faatihaa beekteetiin afaan itti salaattu beektee naan dhumateera sirraa guutan ani wanni garaa kiyya na gubu yoo jiraate wallaahi gadaa shira achi keessa jiru osoo rabbi isa argisiise dhalaa maal goota bilbila jaarsarraa kaasuu iddoo ijoollee afur isha wajjin jaarsi xalaaqee achi keessa teessee isii amiira godhanii isii fuudhanii mallaqa osoo waliin arginii mallaqa irraa naqatu jira aboo abbaa manaa keetitti mallaqa erguu akka qabdu jedheen asii haquuqmii godhee fi asii 40-50 osoo irraa guuru amma inumaa ijoollee saniin addaan diigee gabareen biyyatti hafee isii amiira godhee mallaqa irraa nyaata maal jetta birrii isaa irra ergiti ka dura abbaa manaa irratti hin argine sii gala inni biyya jira ila sisteema deemula kun amma islaamummaadha jedha rabbiidha rasuuluma akkana nu ajajaa garuu نمام أنت ونمنا كنا جالس بيرتي دنديقو بر نمام شيخ نمام ملك شيخ خيري تيجي شيخ الداو نم كتو قرتني مين يتينا ما الدان جولد ديجي قبري سنة كوتينا كنا يساو جيبي سجته بالرجع بامانات التنرجين جلو في راغورة تاجر يسي مو جنجرا تاجر بالبلا وسوسي بالرجع كسم الراغدين إنديب تلا فريشنا تنالي نكايرتت
gara guutuu isii ciree nyaata gadaati kuban qabu. Garasan tokkochi dhalaa afur shan qaba. Ati kuban qabu. Keessan si ergaa hin dubbiftu.